Alano kamamuko sitwambise Ana gufta Yesus namne gumsi ke jirachise Jira jireenyi ko jiraafu Nagaan Waaqayyoo bakka isin jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii ani obboleessa keessan faarfataa Amaanu'el Gaaddisaadha. Har'a magaalaa Amboo keessatti argamee kan jiru innis obboleettii keenya as na cinatti argitan kana obboleettii Dilaawit Faayisaa nama jedhamtu. Obboleettiin kun haadha ijoollee tokkooti. Akkasumas sababa garaagaraan yeroo ammaa kana rakkinattidha kan isheen kuftee jirtu. Egaa Dilaawit maal akka taatee fi eenyufaan akka jiraattu akkaataa kamitti akka jiraattu isinitti himti turtiin keessan nu waliin. Duraan dursa maqaan koo Dilaawit Faayisaan jedhama. Kan dhaladhamu magaalaa Ambootti rakkinni kos mucaa koo kan rakkadheetan wanni guddise. Duraan yeroo ulfa ture obboleettii koo ofitti na fudhate. Iddan deetii immoo ji'a lamatti obboleettiin koo baastee naariite. Achiin waa'ee rakkinaatiin kan ka'e innis immoo baqatee adda waraanaa deeme jiraatee fi du'eessas hin beeku naaf hin bilbilu. Innis mana kiraamoo birrii 300 kafala. Kana biraan carqii miicaa bakka rakkinni koo natti cibatee natti honni jedhee kana bira bakka yeroo rakkan ollaa kooti. Yeroon dhabee mucaa koo hoosisus garaa duwwaa hoosisee bulus jira. Yeroon argadhus jira. Kanaan bakka honni na jedha. Haala kamiinidha amma kanatti jiraachaa jirtu jireenya kee keessatti? Bakka yoo ni argadhe namicha yeroo dhamamus jira. Yeroon argamus jira. Bakka dhabeetti immoo ollaa kootu naan jira. Okay. Na kana biraan immoo makaana Yesus yeroon rakkinni natti cimatee makaana Yesus waldaa deemeen haadhoo deemeen bakka obbo Zooduu isaantu mana isaanis deemee tanan isaantu rakkina koo kana na oolcha. Amma immoo bakka rakkinni natti cimatee mana kanallee mana 300 san kaffalullee gadhiisii deeminaan jedhanii yeroon jooree gaafadhullee 600 700 gadiin jiru mannisi bakka nitti kufus bakka namanni itti abdadhee kufus hin qabu firan qabu maatiin qabu. Inna gara Amaanu'el Gaaddisaa ollaa koo tokkotu nama gargaara Amaanu'el Gaaddisaa bira maaf hin dhattu gaafa naan jedhanii nan beekas hin beekus hin jenne bakka waan inni immoo nu tajaajilee beeku waldaa akka har'aan turre waldaatti nu tajaajilaa ture. Mana Finfinneetis mana nyaataan qaba ture akka har'aa miti mi'a koo sana nan gurgure kan akka televezyiinii diishiillee nan gurgure mi'aan qabullee distii kaaseellee nan gurgure bakka waan man qabu hundumaa nan gurgure harka duwwaa koo tanafee nama na gargaaru hin qabu. Ilmoo koo kan immoo gatuudhaafis hin ta'u baay'inaan jaan garattan kufuun qabu lammiiwwan koo na gargaara waan qabdanii. Abbaa warraan kee hin jiranii? Hin jiru. Adda waraanaa deeme. Na bilbilees hin beeku jiraateef hin beeku asitti naaf hin bilbille. Okay, maatiin kee osoo jiru maatii yoo hin qabdu? Maatiin qabu haadha hin qabu abbaa qaba abbaan kun immoo garagalee hin laanu. Egaa daawwattoota keenya obboleettiin kun gargaarsa waa tokko illee akka hin qabneef maazariin isaanii illee boqotaniidha kan isaan jiranii. Faazariin isaanii yookaan immoo abbaan ishee gargaarsa tokko akka ofii illee hin qabnee fi akka ishiin deeggarre kan isheen dubbachaa jirtu. Egaa Dilaawit nama umuriidhaan illee nama baay'ee deemeeru miti ijoolleedha jechuudha. Yeroo ammaa kana mucaa tokkodha kan isheen guddisaa jirtu. Asuma magaalaa Amboo keessadha kan isheen jiraattu. Mana kiraa meeqaan kireeffatteetudha kan itti jirtu? 300. 300 kan akkaataa kamiin haala kamiin kan itti kaffalachaa jirtu yookaan immoo kan itti bakka yeroon walirra kaawwadhus jira yeroon immoo walirra kaawwannes jira. Gargaarsa namaatiinis dhabee naa guutaa jedhee yeroon kaffaladhus jira. Akkatti nan kaffaladha jechuudha. Yeroon dhabus immoo jira. Innaan mucaa koollee naman itti gatadhee wanni hojjetadhus hin qabu. Garuu amma yeroon humna qabu kanatti waa tokko argannaan hojjechuudhaafis duubatti hin deebi'u. Lammiiwwan koo na gargaaraa dara. Namni na gargaaru dhabnaan gara faarfataa Amaanu'el Gaaddisaa bira dhufee innaan saatii kana innis na bukkee cina koo dhaabachaa jira. Kamiyyuu hojii kamiyyuu haa ta'u namni na gargaaru yoo jiraate saatii kanatti hojii kamiyyuu duubatti hin jedhu yeroon humna qabu kanatti. Daawwattoota keenya uffata qabannee dhufneerra jechuudha. Uffata mucaasheef ta'uu fi akkasumallee ishiif kan ta'u uffata garaagaraa ijoollonni nu wajjiniin hojii kana hojjechaa jiran uffata nuuf erganii jiru jechuudha. Kanaaf iyyuu Alano kamamuko sitwambise Ana gufta Yesus namne gumsi ke jirachise
jira jireenyi koo jira hafuurri koo iddoo gosi mul'isee du'a lubbuu koo naasiseetti dhuftee iddoo gosi mul'isee salphina naaf dhufee ulfinaan doorsiftee itti jirtaa mucaa kee kabajuu iddoo gosi mul'isee olmaa kee solfaataa hin salphisuu. Yeroo ammaa kanatti uffata uffachuu miti ofitti bituu miti salbaajii illee ofitti bituudhaaf dhugaa ofitti bituudhaaf yeroo wanni hanqadheedha. Mana kiraayyuu kaffalachuu illee yeroo natti ulfaatedha. Dhala kootti suwwistanii natti suwwistanii waaqayyo natti suwwistanii waaqayyo sinaa eebbisu eebbifama ulfaadha. Ayyaana qabdanitti ayyaana isiniif haa dabalu jedha. Obboleessa koo Amaanu'eel Gaaddisaa waaqayyo isaa eebbisu eebbifame waan naannoo kee dhaabatteefis warri si wajjin hojjetanis waaqayyo sana eebbisu. Egaa daawwattoota keenya kaayyoon keenya namoota kufan namoota dadhabanii fi namoota haala rakkisaa keessa jiranii lafa isaan jiranitti argine sagalee ta'uudhaafidha. Namoonni nu wajjin hojiiwwan garaagaraa hojjechaa jirtan warra dadhaban warra kufan gargaaraa kan jirtan waaqayyo bara keessan jireenya keessan haa eebbisu. Ammallee wal wajjin warra dadhaban warra kufan lafaa kaafnaa eebbifamaa kabajama. Waaqayyo bara keessan jireenya keessan haa eebbisu. Obboleettii kanaaf deeggarsi kana fakkaatu ta'ee firachuudha. Uffatuma mucaasheef amma ta'ee tuuristuu fi akkasumas ofii isheellee uffata ofirraa jijjiirrattudha qabannee kan dhufne. Isa kana immoo ijoollonni iddoo garaagaraa taa'aniiti deeggarsi kun akka inni tatta'u wajjin hojjechaa jiranii waaqayyo bara isaanii jireenya isaanii haa eebbisu. Keessumaa obboleettii kanatti akka uffanni kun itti jijjiiramuu fi namoota dadhaban kana gargaara jechuudhaan uffata gara keenyatti ergite waaqayyo gooftaan jireenya kee bara kee haa eebbisu eebbifamisi jechuu barbaada. Akkasumallee obboleettii kana bira namoonni dhaabbachuu barbaadan karaa manaa ishee kan ji'a tokko kan ji'a lamaa cufuu fi kan dandeessan akkasumallee obboleettiin kun illee hojii hojjechuudhaaf illee humna qabdi jechuudha hojjechuu nan danda'a jechaa jirti waan ta'eef hojii uummattee illee hojjechuu waan dandeessuu fi hojii illee eegalsiisuu namoonni dandeessan yoo ni quunnamtan obboleettiin kun akka isheen gara hojiitti galtu illee taasisuu hin dandeenye jechuudha. Waaqayyo bara keessan jireenya keessan haa eebbisu eebbifama. Wanti ati gochuu qabdu tokkoffaa waaqayyoon kadhadhu. Waaqayyo si gargaara. Waaqni keenya waaqa nama gatu waaqa nama buusu miti waan ta'eef jabaadhu nuyis tajaajilli wal gargaarsa doonii maal irra akka jirtu dhufne si ilaala darbinee dabarre sin gannu waaqayyo si gargaara amma si danda'ame si bukkee dhaabbachuu yaalla amma garuu waaqayyo gooftaan si haa eebbisu jabaadhu sin jechuu barbaanna abdii kee hin kutin waaqayyoon kadhadhu utuu aniif sabni garaagaraa duwwan garaagaraa jiranii bakkeetti hin baddu dhugaa dubbachuu fi kanaaf waaqayyo bara kee jireenya kee haa eebbisu sin jechuu barbaada. Ishii kanaaf immoo mucaamaaf waan ta'e gootaaf jechuudha qarshii xiqqoo tokko siin kenna. Qarshii xiqqoo tokko siin kenna. Qarshii kanaan immoo kiraa manaa kee kan ji'a tokko kaffalatta jechuudha. Waaqayyo gooftaan si haa eebbisu. Ameen. Ameen.